Baqqalaa Garbaa isin akka hoogganaa keessanii beeytan. An akka hoogganaa kiyyattis akka jaala qabsoottis akka halaqaa kiyya mana hidhaatti isin beekaa jechuudha. Suufa isaa kanaan dhohise malee manyeen inni asirraa qabu otoo hidha deddeebi'u ispoortii dalagee galgala isaa jeetti poolisiin dhufee qarqama hoggaanu godhe rabbii bisa jidduu jirti jechuudha lubbuun tiyya. Moobaayilaa fi kompiitara hin qabnu wanti silaa tuttuun rimootii takkaa jira TV faanaa qabdu takka. Hogganaan qaloo godhee qaanaa banadhe harkuma kan akkana ni godhaatti kan dhalli mootii jechuudha. Baqqalaa jechuun nama addaati. Manni hidhaa akka malee ulfaata. Mana hidhaa keessa nama tokko wajjin sa'aa 24 nama keessa argee beeku. Namni nama ifachuu miti nama ni jibbita ni maraatta nama wajjin sa'aa 24 arguun ifuu si jibbisiisa ifuu arguun angooyyaa daawwitiin ni jirti si malallaan. Baqqalaa wajjin waggaa tokkoo fi ji'a jaamoo torba turre guyyaa tokko osoo hin dhuffin gorsa isaatiin eeba isaatiin natti qabachuu didde malee hedduu daawwaa natti bahe natti qabachuu didde malee guyyaan waggaan tokkoo fi jiini jaasun guyyaa jaa osoo hin fakkaatin wanni irraa dhumteefi waan hin Baqqalaa Garbaa wajjin tureef jechuudha. Here you have not just a leader. Hogganaa kiyya kaabaa keessa waan jiruuf kan inni siin jedhu. With Baqqalaa you have not just a leader. You have a man, a human being, probably with the biggest heart one can ever imagine. Harka ofii dhaa bara. Teko asii jechuutti ni dabalu. I was blessed. Du'aa teessan du'aa shaatoo faatu manguddoo asiititu asii na fuudhee galchee na hiisise immoo ijaa sirraa qabaa beekaa. Thank you Baqqalaa for all you have done for me. Thank you very much. Akkuma isinuu jetta waggaa lamaan dabre kana rakkoo gurguddoo keessa dabarre hedduun nurraa ajjeefame. Hedduun nurraa hidhame. Du'aaf ajjeechaa itti barannee jirra. Qabsoo gaafa itti seennu akka duunuuf akka hidhamnu beeyneet itti seenne. Saniif baay'een gaabbinu kan nu biraa wareegaman garaa nu nyaatanis garaan keenya gubatus